Mariin amma gaggeessaa jirru kun kan hayyootaa qofa osoo hin taane kan hidhamtootaati. Hidhamtoonni keenya kan hidhamaa keessatti yeroo dheeraadhaaf sadarkaa dadaatti hidhamaa jiranis nu gidduutti argamu. Isaanis warqee kana keessatti akka jiran akkuma beektaniif yaadachiisuu barbaadeetiin galatooma amma galgaashuutti sin dabarsa. Baay'ee fayyaataa akkam jirtu baga jiraattanii dhimma waltajjii kanaa kan hayyootaa fi hidhamtoota keenyaa qabsoo irratti wareega kaffalanii qofarratti waa jedhee bu'achuudha. Hayyoonni keenyi qabsoo Oromoo keessatti hayyoota wareega gurguddaa kaffalanidha. Oromoon baratee hayyuu ta'etu hin jiraanne yoon adda bilisummaa Oromoo hin ijaaramu ture. Kan adda bilisummaa Oromoo qaree ijaaree taliigee asiin geessisee hayyoota keenya kaqaramanidha jechuudha. Kanaaf hayyoonni keenyi galata guddaa qabu. Biyya keessa warri jirtan hayyooti utuu beektanii wallaalaa jedhamtanii beekumsaa fi dandeettii qabaattanii akka nama waan beeknetti biyya keessan keessa jiraattanii boquu qabattanii saba keessaniif dubbachuu dandeessanii boquu keessan qaqqabattanii akka nama waan beeknetti biyya keessa jiraachuu keessan saba keenyas nuunis guddoo nu tuqachuudha. Hayyoonni keenyi baratanii beekumsa qabatanii hubannoo gahaas qabaatanii yoo amma waan dandeettii ittiin baratan irraa maqanii waan saba isaanii ilaalcha guddaa keessa galanii waan saba isaanii dubbatan hireen isaan mudatu hidhamuu hojiirraa ari'amuu yookaan immoo mindaadhaanis ta'e promooshinii hojiidhaan gad xiqqaachuu. Kanas waan beekaniif dararamni kun waan jiruuf hayyoonni hedduu afaan qabatanii taa'u. Hayyoonni kaan immoo mana hidhaatti galu. Baay'een isaanii immoo biyya alaatti baqachuun isaan mudateera jechuudha. Biyya alaatti kanneen baqatanii bahan hayyoonni Oromoo alatti bahan keessaa akka bahaniin ka callisanii taa'anii jireenya isaanii faana bu'an xiqqaadha yookaan immoo jiran jechuu dandeenya. Hammi jiran qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf gumaacha olaanaa kaffalaa warra bahanidha. Wareega dandeettii isaaniin dhaaba kanaaf gumaachuu maallaqa qabanii hojjetanii argatan qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf gumaachuu adda bilisummaa Oromoo illee gargaaru waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuu keessatti waggaa 27 kana gahee guddaa warri qabanii hayyoota keenya jechuudha. Kan biyya alaatti biyya keessaas hayyoonni gariin mataadhumayyuu gad qabachuun haa jiraatan malee yuunivarsiitiilee keessatti manneen barnootaa iskuulii fi sadarkaa gadaanaa yookaan elementarii keessatti bakkoota hojii isaanii adda addaa keessatti dargaggoota Oromoo qaruudhaan dargaggoota Oromoo barsiisuudhaan dargaggoota Oromoo bifa dhossaanis ta'u bifa adda addaadhaan gorsuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akka isaan qooda kennan gochuu keessatti hayyoonni keenya qooda olaanaa qabu. Qooda olaanaa qabaachuutti duwwaatu hin taane qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo ijaaramee har'a kunoo nuunuu as waan nu ga'e keessatti kan qeerroodhaa qaree akka mariidhaa olii gadi qabee gorsee disipiliinii isaanii eeganii tartiiba hojii isaanii eeganii naamusaan gaaffii mirgaa akka isaan gaafatan kaqaraabee hayyoota keenya biyya keessa jiranidha jechuudha. Kanaaf galata guddaa qabdu. Dalagaasin mataa gadi qabattanii hojjettaniin ittillee dararamtanii ittillee hojii gaarii dhabdaniin
addi bilisummaa Oromoo as gahee nuun illee nu jidduutti waan fiddanii fi ammallee galatoomaan siniin jedha. Hayyoonni keenyi silaa waan baay'ee biyya isaaniif hojjetu turani. Ammoo akkuma siniin jedhee hin dandeenye. Addi bilisummaa Oromoo hayyoota ijaaruu keessatti biyya alaatti qooda olaanaa qaba. Dhimmoota saba Oromoo irratti akka isaan qormaata adda addaa gaggeessan, rakkinoota Oromoo irratti akka isaan qormaata adda addaa gaggeessan, adda bilisummaa Oromoof illee akeeka siyaasaa isaa fi adeemsa isaa akka inni ittiin qaratu ka gorsan, akka tiinki taankiittis akka waldaa qormaataattis kan wal ijaaranii gaggeessanii hayyoota keenya jechuudha. Injiinni dhaabichaa duubaan. Hayyoota keenya keessa fi dubartoota keenya seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qabu. Hundiyyuu bakka olaanaa qabu. Garuu warri kun adda. Hayyoo Oromoodhaa diinatti ganu takka argine hin beektu. Argitanii beektu? Hayyuun Oromoo harka hin kennu. Dubartiin Oromoos diinatti harka kennitu argine hin beektu. Hayyoonni keenyi kanaaf qooda olaanaa qabu waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramanii duubaan qabsoo kan akka gorsan, hegeree Oromiyaaf illee akka isaan waa wixinan, imaammatoota adda addaa akka isaan baasan addi bilisummaa Oromoo hayyoota walitti qabaa ture jechuudha. Gama maayyii fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa turre keessatti hayyoonni Oromoo biyya alaa jiran kanneen dandeettii gurguddaa qaban ogummaa barammoota isaanii irrattis ogummaa olaanaa qaban akkaataa isaanitti imaammata bulchiinsa Oromiyaa egeree wixinan irratti seminaarota adda addaa qopheessuudhaan bakka adda addaatti marii adda addaa gaggeessuudhaan kamaayyii immoo biyya Eertiraa Asmaraa keessatti hayyoonni Oromoo biyya alaa jiran wal gahanii egeree Oromiyaa irratti imaammata rood maappii tokko akka isaan qopheessan addi bilisummaa Oromoo taasisee jira jechuudha. Akeeki imaammata kanaas biyya keenya Oromiyaa keessatti yeroo ilaaltan imaammanni mootummoonni darban yeroo adda addaatti bara nugusichaas bara dargiis bara wayyaaniin bulchaa jiru kana keessas imaammatooti bahan gariin waraqaa irratti taayigeriyaa fakkaatan malee wanneen hojiirra oolan tokko illee hin jiran. Gariin immoo imaammanni isaayyuu ka uummata keenyaaf malu miti. Imaammata qonnaatu jira, imaammata fayyaatu jira, imaammata hawaasummaatu jira, imaammata dinagdee jira, imaammata hedduutu jira sektaree adda addaadha. Kana keessaa waan tokko lama fudhannee yoo ilaalle jireenyi qotee bulaa keenyaa baroota irraa barootatti fooyya'aa miti. Baay'een keessan maatii qotee bulaa keessaa baatanii akaakayyoo akaakileen keessanis qotee bulaadha. Abaabilee keenya irraa jalqabee jireenyi qonnaa Oromoodha gadi bu'aa malee kan ol ka'ee deemu arginee hin beeknu jechuudha. Kun maaliif ta'e? Imaammata mootummichi saba tokkoof qabudha. Qotee bulaan keenyi baroota akaakilee keenya irraa jalqabee hagar'aatti gindiin qota. Kan abbaa keenya irratti gindiin qotu immoo har'a harkaan hanga qotutti iyyuu jira. Kan dur cimdii lama qabu har'a cimdii tokkotti galee cimdii tokkorraa iyyuu immoo guutummaa iyyuu dhabee harkaan qota jechuudha. Piroodaaktiin wannoo godhu guddaa biti. Dhiyeessin inni dhiyeessu waan inni oomishatu yeroo hunda gaddeebi'aadha malee waan jireenya isaa fooyyeessu jireenya addaatti kan isa ceesisu guddinatti kan isa ceesisu guddoo argaa hin jirru jechuudha. Fayyaadhaanis yoo ilaalle tajaajilli buufata fayyaa baadiyyaa fi magaalota keessatti jiru bara nugusicharraa kaasee hanga har'aatti silaa hamma maluu fi malutti hin argamne. Dinagdeen Oromiyaa irraa argamtu Oromiyaa keessaa albuudii argamu ekspoortiin deemu biyyuma keessattuu kan oomishamu ka alarraa galu keessatti guddoo fayyadamaan taane uummata keenya.
hospitaala gaarii, tajaajila gaarii qabaatan ture. Ammoo maqaa hospitaala ijaaruu, maqaa qonnaa ammayyaa Itoophiyaa keessatti gaggeessuu modern farm ka jedhamuun baroota daddarban keessa aangawoota daddarbaniif mootummaa bashaa daddarbe keessatti gargaarsi biyya alaarraa galu, fandiin biyya alaarraa galu gara tajaajila uummata keenyaa dhiisee meeshaa waraanaa bituu fi kiisa aangawootaa keessatti galee akka hunda keenyatu beeku. Kun egaa bilisummaa saba tokkoo keessatti yookaan walabummaa sabni tokko argatu keessatti uummati kun waan maluuf miti. Uummati keenyi jireenyi isaa fooyya'uu qaba. Dhalooti egeree jireenyi isaa fooyya'uu qaba. Baadiyyaan saba keenya keessa jiru jireenyi isaa fakkaataa jiruuf jireenyi isaa fooyya'ee gara qaroominaatti akka deemu, teknooloojiin gaarii akka mul'atu, guddinni gaarii biyya keenyatti akka mul'atu, qabeenya keenya irratti illee abbaa taane waan albuuda biyya keenya keessaa oomishamuu fi qonnaadhaan oomishamee biyya alaatti bahu hundinuu abbaa qabeenyaa Oromoo taasisee abbaa dhimma akka taasisuuf hayyoonni keenya qormaata imaammata egeree Oromiyaa akka godhaniif adda bilisummaa Oromoo ijaareera jechuudha. Isa kanaafis immoo hayyoonni biyya keessaa kanneen amma dandeettii keessan mootummicha keessatti fudhatamuu dadhabee qabatanii teessan hirmaannaa kana keessatti akka gootanii fi isa jalqabaa gaafa dhiyoo Finfinnee gallee magaalaa Finfinnee irratti hayyoota keenya biyya keessaa fi biyya alaa hanga tokko wal barsiisuudhaan walitti finnee dhimmoota imaammata kanaa irratti egeree Oromiyaa irratti seminaara jalqabaa akka isaan godhanii taasisnee jirra jechuudha. Sunis seminaarri sunis bu'a qabeessa ture jennee dhaabdanna. Kanaaf gara fuulduraatti waan nuti hayyoota keenya irraa barbaannu guddisnee yaadu. Guddisanii yaadu. Sadarkaa qabsoo amma tokko deemnee jirra. Asiin geenyee jirra. Inni itti aanu garuu qabsoo sattaanus injifannoo argachuu, mirga keenya falmachuu, akkuma falmannu karaa kaan immoo jireenyi saba keenya akkaataatti fooyya'u irratti hayyoonni keenyi akkasin dandeettii keessan isa dhugaaf keessaa qabdan baastan maqaa adda bilisummaa Oromoon imaanaa isinitti kennannaa jechuudha. Kan hayyoonni keenya kana ta'etu jiru hidhamtoota Oromootti yoo deebine hidhamtoonni Oromoo waan jennu hin qabnu wareega guddaadha ka qabsoo kanaaf kaffaltanii. Waraanni keenya dirree keessa yeroo qabsaa'u beelaa dheebuu yeroo danda'u miseensotiin adda bilisummaa Oromoo zoonii adda addaa keessatti wareega guddaa kaffalanii rakkoof gidiraa keessan yeroo qabsaa'an hidhamtoonni keenya immoo ka biyya keessatti hojii adda bilisummaa Oromoo hojjetanii dhoksaan hojjetanii rakkatanii hojjetan hanqannaan mana hidhaatti guuramtanii torchii sana dandeessanii reebicha sana dandeessanii qorqalbiidhaa cabuu sana dandeessanii qabsoo kana waan asiin geessistanii fi galati kan keessan haa ta'u jennaan. Isin seenaa keessatti bara bara yaadatamtu. Addi bilisummaa Oromoo illee hidhamtoota keenya kadagatu miti qabsaa'ota Oromoo olaanoo waan ta'aniif akka biyya kana galleen hidhamtoota Oromoo warra torch survival jedhaman